siqattee jechuudha. Amma dafii bakka hojii keetitti deebi. Maali kun amma maal haasofte? Nadhi as jedhe. Dubbadhu maali? As jedhiin siin jedhe. Caccaba maal jedhe? Dubbadhu. Qoosaan barbaachisu dhugaa keenya wajjin dabalataanis nama galmaa'u dhufan kanattis nyaara kee ol gadi achi as gugguduunfuutu sirra jira. Si'a tokkoof illee nyaara kee akkan kennineef. Kun immoo nyaara guduunfuu wajjin eessaa wal argama? Maal ol ilaallata? Akka nama muuxannoo fi ga'umsa guddaa qabutti hojjechuutu nurra jira. Malee namoonni galmaa'u dhufan kun inni kaan ispoortii wushuu tukaandoo kaan immoo sibiila kana kaasee qoma isaa gaara abbaa seenaa fakkeessee dhaabatee si ilaala. Kanaafuu nuti kostor ittiin jennu taanaan nuti uffatu beeke kana si qeequuf. Sirrii makee jettee abbo. Ishee ispoortiin hojjedha jettee qoma dhiibdee nu dura dhaabattu hin kuffimna. Amma hangoon nurkeera waan ta'eef. Siin hin boone. Kan biraan immoo nama nuun filachuu qabnu nama baay'ee cimaa yoo hin taane gaarii sitti fakkaatu. Maaliif mootiin akka nu ajajetti nama cimaa intala isaa eeguu danda'udha. Garuu ati maaliif nama salphaa filatte? Jechuun koo nama nuun sodaachifnee ajannu yoo ta'e gaarii dheedheeni. Sirriitti. Dhageessa dararee kee gattee na waattu taanaan siin hariisiisan. Maal godhatti kun? Ilaa amma maqaa kee dhaggeeffadhu hundi kee. Nyam jira. Duruu siidhaayi. Eesseeni qabee taraan kee hugee. Baga nagaan dhufte. Maqaa kee fi kaayyoo hojii kana hojjechuuf si kakaase nuuf ibsuun jalqabe. Maqaan koo nyam jedhama nyam. Hojii kana hojjechuuf kan na kakaase intala mootii eeguu waan an barbaaduu fi ga'umsa isaas waan an qabuuf. Nyam. Hiikaa maqaa keetii nuuf ibsuu dandeessa? Hiikni maqaa kootii si ilaallachiisa moo? Kanaan dura muuxannoo hojii kana irratti qabdu tokko lama nuuf ibsuu dandeessa? Muuxannoo koo afaaniif isiniif ibsuun natti ulfaata. Abbaan tokko as naabaa muuxannoo koo isinitti agarsiisa. Dhiisi rakkoo hin qabu. Ragaas yeroo darbe nu biratti galchite tokko lamaan ilaalleerra. Mee mucaa mootii tokko akkamitti balaarraa eeguu dandeessa? Nama intala mootii miidhuuf yaalu mara nan bulleessa. Intala mootii immoo akka baabottan kunuunsa. Kunuunsitamaaf dhiista. Firii qormaata keetii gabatee beeksisaa irratti sii maxxansina. Achumatti hordofi. Isan maal isinitti agarsiifne kan muuxannoo koo? Dhaqe qabxii guutuu argatteetta. Qabxii kee immoo gabatee maxxansaa irratti sii maxxansina. Achumatti hordofi. Deemi nurraa dhaqi. Tole dorgomaan keenya kan itti aanu
Maayiti kuni. Duuba. Jira. Ha maali? Maali waansa? Maaltu si jedhe? Maaliif hiikta? Nina wal dorgommii irratti haaluma kanaa inni yaadda staalii gooti. Kun wal dorgommii bunyaa sitti fakkaate moore? Maal akka jabbii durii burraaqxa? Jabbii wayi jettee na arabsaa jirtaa? Lakkisi jajaan jira. Maqaa kee fi kaayyuu hojii kana dorgomuuf si kakaase nuuf ibsime. Maqaan ogummaa koo Uubaa jedhama. Baay'ee sinnifi. Namni ani rukutu waan bobbokokkuuf Uubaa naan jedhan. Maqichi namatti hin tolu? Amma yeroo yaaddu maqaan Uubaa jedhu kun gurra keenyatti waan tolu sitti fakkaata. Amma waa'ee Uubaaf uubamuu dhiisiiti. Kaayyoo dhufteef qofa nu ibse. Kaayyoon dhufee fi intala mootii eegumsaa fi kunuunsa gahaa gochuudhaaf ka. Wanti biraa maaltu jira ree? Fakkeenyaaf intalli mootii utuu bashannanaa jirtu namoonni lama machaanii qabuuf yoo yaalan amma intala kanaati. Balaa kanarraa akkamitti baraaruu dandeessa? Gaaffii maalii qabaree? Isaan Uubaa ka. Meetur armeen kee farsoo gurguru? Ati akkamitti armee gooteen akkas jetta? Tarii biqila farsoo isaan dhuban jettaa laata jedheeni. Hojicha argateeni jechuudha miti? Oduudhaan gurra nu dhuubde argattaa ture. Gaamaan jiru ol fuudhaa isaa. Firii qormaata keeti. Gabatee beeksisaa irratti sii maxxansina. Achumatti hordofi. Feesbuuk irratti maxxansaa yeroo naqee gabateerraa dubbisuun qabuun. Tole, achumatti hordofi. Tolaso! Yo! Kan kun waardiyaan kun maal akkasii jenna. Maali ati boqota tawarii baatee deemta? Wajjira kan deemnu meesheete? Si, qotota hin taate kan. Kana jechuun waggaa afuriin itti dhameen. Si, asitti kan barbaachisu bar. Ila irree guddaaf qofa guddaa malee qototi asitti waan barbaachisu. Obbaleef. Na dhageessa. Utuusa kana qabaatti baarriin hedduu turteeti. Waanuma jooraa deetee kan Aadaa nyaata. salti kun. Ilaa, ishee kana moonaa ilaala. Baga nagaan dhufte. Tolee bagaa nagaan na eeddan. Maqaa kee fi sababa hojii kana hojjechuuf filatte nuuf ibsuun jalqabi. Maqaan koo nagaamamni Tolasaa Badhaasaan jedhama. Yuunivarsiitii irraa waggaa afur eebbifamee kunoo mana biraan waggaa afur taa'e. Maqaa hojii dhabaa jedhamus baachuu dadhabe. Beeksisa sin baastaa immoo argee kunoo gammachuudhaan hojii kanas nan argadha jedheen kunoo kanumaaf hin dorgomuu dhufe qaba. Ga'umsa barbaachisaa waan qabu nuuf ibsime. Ga'umsa barbaachisaa. Kompiitar saayinsiin baradhe. Yeroon kun yeroo teekinooloojiiti mitiire. Kanaaf
beeksisiin baastanis immoo intala mootii eeguu waan jedhu waan hin dubbisee argeef intala mootii namni barate bifa ammayyaatiin kompiitaraan GPS'dhaan teessee wajjiniin akka kanatti ilaalaa. Isa kanaaf kana hin hojii kana dorgomuun dhufe. Egaa akkuma namoota na godhaame. Siin himtolas. Malee? Hojiin kun intala mootii eeguudha. Kun immoo ga'umsa gaa barbaachisa. Yuunivarsiitii irraa eebbifamuuf yoo ta'e nutis akkuma keeti. Dabalataanis filannoodhaaf bara kana aktiivistii ta'uu murteessaadha. Waanuma fedheefu filannoodhaaf dorgomu. Dhugaa keessa nyaatanii maal egaa ishee kana bakka hin jiraanne barbaadu jechuudha. Kottume. Kutaan kuni kutaa itti gibira gabbaran miti. Qarshii ishee kanaani itti fayyadamime nyaadhume xiqqooma ishee gabbatta. Kan intala mootii eegdu mini. Atumti iyyuu eegumsa barbaadda. Maaliif itti laatta? Inni iyyuu dandeettii isaatti amanuu dadhabee qarshii nuuf deebistee kennitaafi. Siin galu jechuudha. Kompiitar saayinsii ganaa barsiifna mini. Intala mootii eeguudha. Qarshichaa nyaachuu. Nyaata. Jiraaka faadaa jalalumaa fayyaadaa. Dorgomaa keenya kan itti aanu burruusaa mataa kun. Burruusin afaan Oromoo keessa burruusun maqaan akkanaa afaan Oromoo keessa jiraatu. Bakkot si lau maali ashee waa luka lukkuun waan lama eeguu dhufteef. Muu. Maqaan koo Burusul jedhama. Yoon hojii kana argadhe diina intala mootii hunda Game of Zadee san godha. Burusul isa fiilmii akshinii hojjete sana miti? Eeyyeen sirriitti amma isiniif galee jira. Maal seetan ijoolleen mandara keenyaa hundi Burusul jedhanii na waamu. Anis maqicha baay'een jaalladha. Kanaaf Ani kanan jedhu maqaanii haatiif abbaan keessan isin moggaaste maal isinitti ta'e? Gaaffii gaariidha. Maal seete? Biyya kanatti namni hundumtuu gita hojii isaatiitiin waamama. Anis maqicha kanaaf hin argadhu. Kan siribu atumti yootuu na faana ooltee bultee Burusul jettee malee na waamtu. Anis maqicha baay'een jaalladha. Siniin Burusul hojiin kun akka horii eeguu salphaa miti. Intala mootii eeguudha bar. Ati immoo ofii makeetii iyyuu eegumsa barbaadda. Dhageessu miti. Isin furdina qaamaa qofa ilaaluun isin irra hin jiraatu. Qalloo keessa migira waan jedhus yaadadhaa. Dhageessu miti. Amma isa akka sangaa coomee dhommaqaa adeemu kana tokko ol naaf galchi asitti diriirseen sitti argisiisa. Obboleessa inni himma miti calallii xumuraa irratti maaloo amma bayi nurraa deemi hadaraa kee maaloo deemi nurraa. Tole. Era tantat. Injiru maqaan kee deebii been shamarran as keessa hin jiran. Dabarsituun. Shamarran erga yoomii kan isheen nama heddee beektu. Sookke amma asii shamarran barbaade dorgomsiisaa hin jiru. Isa eenyu si gaafate na dabarsi. Nyambaa dhiyaa. Nyambaa dhiyaa. Oyo. Hambaa dhiyaa ta'uu qaba. Ay. Maali yang kun? Komando turte ahí.
Obboleetti dogoggorteetta nuti dhiira malee shamarran dorgomsiisaa hin jirru. Moosiin bubbee wayituu butee addana keessa si buuse. Lakki hin dogoggorre. Hojicha hojjechuu akka hin danda'u waan ana ofitti amanuuf. Dhugumaan obboleetti waan dogoggortee natti fakkaata. Kuni waajjira dhimma dubartootaa miti. Inni kan agarsiisitti hafe asitti shamarraniin keessummeessaan jiru. Na dhageessu beeksisi isin dhiira qofaa jettanii baaftan sirrii miti. Shamarran keessatti hirmaachuuf mirga qabna. Walqixxummaan keenya kabajamuu qaba. Obboleetti tasgabbaa'i kun siyaasa miti beeki. Hojii kana na dorgomsiisuu qabdu. Intala mootii immoo kan eegu dhalaa yoo ta'e filatamaadha. Isiniif haa galu. Kottume. Sammuun kee kun si nagaadha miti? Eeyyeen dhibbaa dhibba nagaa koodha. Shamarran eenyuun gadidha kan isin wajjin caalchisaa. Hojii kana keessa naannessanii jennaan isin hojii gola tokko tokko hojjetu. Arginee lama argina. Giifti amma deemi beeksisa hordatu. Akkasin jettanii resi. Dai, malo. Dai. Mali, dai. Desu. Mali. Ya gara tu ya, Yan wali ya. Jambu. Kot. Main, budak syai berbadan. Main. Buna syai. Main rumah tinggal sama tadi. Mal kau kasih tu. Leo ni. Isin dok deh. Lah, mungkin buat itu. Butuan tiket buat kesenangan. Kamaran tu mesti dok dapat. Hai jam. Kamaran tu sini dah. Bukari. Isis. Karena bukari. Isis. Bata ada isi. Wan kan lu ben. Nanti mau pura syekade. Kajiba suntur. Semiti kan lu tiga sih. Isu mana kita? Mali sih kamu kami syabaran ini. Atis borar yang tak. Borar yang tak atis. Kali ya kemana? Isis. Mantan lu argini arah. Sitini mana aku? Oh nanti deh yang kena sampai ke sana. Ide. Kan harus. Berarti ini Koi yang kanan Kan jadu. harus benar betul. Kanan jadu. Sini sih aku makanya. Tum tesi debe si berada lebih temu. Kami tu berada bersih deh. Mari saat ini apa lagi ulu kene tadi? Mari. Ero duduk je kan di giu. Lagi sewa lewat kau ini tu. Afera kunko. Sama sih. Ira. Atis burger. Ada nanti saya kasih batu sama sih bata ira. Ada tu sama ada kan syabaran di sini. Tinggal tak atis bos. Algo. Mari. Matur. Enggak sedikit kan deh, malirang gesani. Intala ko akkana mana qaxartaniif isin gaafadhee ture sana. Tole mootii, waggaa kuma mo'a. Yaa mootii, hojii isin kanaan dura nutti kennitan
ulaagaa isaa wajjin tokko lama sadii jettanii kan isin nutti kennitan nutis of eeggannoo guddaadhaan xumurree jirra. Namoota wal dorgomsifne keessa akka ilaalcha ija keenyaatti namoonni qabxii wal fakkaataa fidan waan jiraniif isin immoo akka dandeettiif ga'umsa keessanitti namoota kana keessaa akka filattaniif guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyeessinee jirra mootii. Bara baraan jira. Maarree ollaa keessaa asii tokko hundi kee tokko asii keessiin jedhe maal dhaggeeffatti ayyuu. Bari bara isin dhuufu kan dhuufu rakkanne baas darraa gadi. Olaa qabani mooti. Dorgommii kana irratti injifachuu baannaan walitti qabee isin dhuuban. Obboleessa ittiin qabamin waan jiru hundumaa immoo bilbilaan si hubachiifna. Kanaafuu amma deemi dhaqi boqodhu. Tole. Tole itti fufna. Maal ishee warri gagalloo kana immoo eessaa funaantanii fiddan huuba kana. Kun ofii eegumsa barbaaddi. Yaa mootii nuti jalqaba akkuma keessanitti yaadnee turre. Haa ta'u malee inni kun maqaansaa Burusul jedhama. Ga'umsa ispoortii gahaa waan qabuuf Burusul jedhamee moggaafame. Isheen kunis akkasuma mirgi dubartootaa nu ilaalamuu qaba jettee humnaan dorgommii kana irratti hirmaatte. Nus ga'umsa isheen qabdu sirriitti ofirratti ilaallee waan itti amanneef dhiyeessine. Eega ga'umsa qabaatte isheen si'a hedduu ka. Abba, intalli kun akka isheen hedduu hin barbaadu. Shamarran akka hedduu hin barbaadu. An kan hin jedhu ati eegumsa moo waan biraa barbaadda? Inni sin ilaallatu. Ni eeguu hin dandeessu. Qirqirri sitti hafeqa. Utuu ta'e walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuuf na filachuu qabda turte. Maalan godha sammuu koon siif kennaare. Abba, yeroo isheen naadaftu callistee laaltaan irra gadi hin baasistu. Jabo! Baasi gadi! Qerqerree ittiin tola kun jala tarrafti kun guddis badiin kun. Baas darra! Deemi. Uff! In dhumne asitti dadhabne afaanii nu goge. Beekan ammoo ga'umsa isaanitti mikaame. Ga'umsa isaa Burusulimti isinitti agarsiisu ka. Isa sila sangaa bareessuu qaba fakkaatu guurtanii natti fiddani midhaan koo haree baduu dhufe. Kunoo ishee billaacha akkasiinaan fiddan turtanii sidhayyuu. Kana kan intala koo eegu. Intala koo kanas si eega. Abba, fuula isaa gurraachee kaa'ee mudii koo balleessa. Mudii keef luudii keessa hin beeku. Ansii qaxareera kan si eegu saganaadha kana booda. Kootu situ eegaa mucaa koo. Taatee deemuu barbaaddaa? Maal goona jettee ture? Mootiitu nu qaxare. Amma na biraa deebi'ee miidhagina kun qaba. Akkan si eeguuf mootiitu na ajajeensiin jechaa jira. Obboleessoo, na eeguu malee na ajajuu hin dandeessu ati. Na biraa deebi'ee iddoon kun qaba. Ani hojiin kiyya intala mootii eeguu qofaan se'e. Amma garuu isiniinis nan eega jechuudha. Kanaaf ammoo mindaan naaf dabalamuu qaba. Na dhageessu miti. Maaloo buriyyee koo namtittiin hiska baatirii kun nu bulleessuurra maal ta'a qarshii hammati jette shuu sii daballe rakkoon qabu sii daballe malee. Na dhageessaa miti. Iska baatiriin biddeenii kun